Sagaleen dhagahaa jirtan kun sagalee gooticha Oromoo Adam Diimaa yookaan Diinaraas baatii 4 dura dirree qabsoo gaggeessaa jirurraa haasofsiifne caamsaa 28 bara 2016 baatii 4 dura uummata Oromoodhaaf naasuu tokkollee kan hin qabne gurmuu faashistii diina uummata Oromoo wayyaanee wajjin falmaa hadhaawaa gochuun gootummaadhaan hanga wareegama lubbuusaatti odoo falmuu aarsaa Oromummaa kaffalee kabajaan lubbuusaa jijjiirraa hin qabne kan nuuf dabarsee kenne gooticha Oromoo qabsaa'aa Adam Ahmad Ali yookaan Adam Diimaa yookaan maqaa masoosaatiin Diinaraas guyyaa 2 dura diina biyya isaa weeraree qubatee jiruun loltoota agaazii waliin lola seeneen hedduu isaanii galaafatee hedduu isaanii immoo madeessee gootummaadhaan wareegame. Adam hin duune sababiinsaas seenaansaa bara baraan seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti kabajaan jiraata. Oromiyaan tibbana gootota lama haala wal fakkaatuun abde. Gooticha godina Shawaa Lixaa Baddaa Jalduu obbo Galataa Itichaa fi gooticha baddaan Harargee biqilchite Adam Diimaa yookaan maqaa qabsoo isaatiin Diinaraas. Adam Diimaa yookaan Diinaraas bara 1971 godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Jannataa yookaan ganda Alii Xiqqaa jedhamtu keessatti nama dhalatee guddateedha. Jireenya isaa keessatti sababa qabsoo uummata isaatiin bu'aa bayii hedduu nama dabarseedha. Bultii dhaabbatee ijoollee 5 kan hore yoo ta'e illee jireenya maatii isaarraa nama jireenya lammii isaatiif kenneedha. Gootummaa, Oromummaa, sabboonummaa fi xiiqiin roorroo uummata isaarra ga'u qolachuudhaaf nama obsa hin qabneedha. Ajaja halagaa kamiyyuu nama hin fudhannedha. Jiraattota godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa keessaa namni haasofsiifne tokko seenaa Adam Diimaa yookaan Diinaraas akkanatti nuuf ibsu. Akkaataan isaa Adam jechuun nama gaarii kan hin beeku nama sabboonummaa isaatiin yeroo bara 2005 gaafa filannoo bara 97 jechaadha. Mootummaa wayyaanee Itiyoophiyaan eega wal qabanii ilaa hanga har'aan sanaatti yeroo baay'ee kaasee waraanni hangana hin jedhamne rasaasa irratti bananii turan. Bara 2005. Ayyee. Achi ga'anii galee 2002tti eegana achirraa deemee turee 2002tti biyyatti poolisiin hattuun karaa ba'anii osoo dalagacha karaa ba'anii bulchaa addaa godhanii osoo nama maaliif akkamii maaliif tumtee akka gaariitti akka yaadni miidiyaa geejjibee maaliif akkana waan jedhamu jecha innis kana waan sabboonummaan jaalata isaanii hiikuuf yeroo san keessatti illee poolisoonni manatti illee marsanii hanga waraanni hanga nama 50 yeroo san keessa mana marsanii harkaa ba'e nama lamallee rasaasan ta'e
amma deebi'anii akkasuma mana marsanii eeggasillee harkaa ta'e nama adaba fiigamu tasaasa harka isaa bitaa tasaasa saddeet bakka takka seene achirra kan kaasee jechuun bisnee gara Jibuutii deemee eeggasaa biyya deebi'ee sababa ammaati manguddummaa waan jedhamuun tara rakkammaa fidanii wanti komiitii irra geessaniif manguddummaa isaaniitti fayyadan booda jigee deebi'ee eegana abbaa addaa godhan. Abbaa addaa eega godhan boodatti yeroo kana eega filannoo isaa safarraa kaasee isa xiyyeeffatanii itti jiran osoo yeroo ammaa ilaa hanga daangaa naannoo Somaaliyaatti illee Somaaliyaatti walii rakkaa turanii amma kuma lamaa fi shan kana keessa erga karaa bakka nama 150 itti bobbaasanii yeroo san nama takka dhaamee isaanirraa deebi'ee ammallee yeroo mutan booda jechuun isinifillee inni jiraatinillee na gaafattee jirtaa yeroo jere lamaan biraatu kan jechuun. Yeroo lamaan biraatuan nama 200 kataan biroo fudhatanii meeshaa gurguddaa fudhatanii ittiin dhaqan. Yeroo sanillee nama 4 mokkana madaawanii turan. Eegala booda tasaasaa nama jala fudhatanii mana nama tokkollee achi dhaabanii Adam nama ilaa hanga amman kanatti jechuun guddaa gabrummaa hin buluu jee abbaa addarra ija ture samma yeroo kana kan kaase nama badhaasoo Ahmadoo Soojaamu yeroo sanitti amma bulchaanaa hojii walitti fidee bulchaanaa hojii wal didanii achirraan isaa dha'uu deema jee nama akka waliin naqee kijibaan jechuun yeroo ammaan kanaa jigee yeroo lammadaa mootummaan hin jiruufi kan inni kanammaarra yoo foora taasaa fi dhibba kana kan naannaan namaan uummata bulchiisaatiin jee eegana egaa jigee uummata bulchiisaatiin akkana jee nammaa deebisanii humnaan amma reefu fi lakkaa'u kana kijibessii turanii amma eegana booda nama jalaa ijaaranii namoota ijaaruu eegalanii eegana amma otoo inni akkana hin jiru jechuun gaara keessa kophaa gaffagaatee nyaataa naannoo jaamsota naannoo inni yeroo san girgiddaa takka tiraatee ture uummata Somaaliitiin waan lafa gurguree bulchaa san jiru jecha. Amma naannoo sanitti ammaan kanatti galee ture osoo achi taa'u maal akka jiru ta'ee badhaasoo Ahmadoo Soojaamu bulchaa addaa bilisummaa magaalaa Biyyoo Karaabaa. Addaa achi dhaabee jira. Mootummaan hin jiru hin qarshii kuma afur gurbaan gurgurachaa jira kan jiru taati. Akkasitti amma yeroo ammaan kanaa kanatti bakka jireenya ijaara dhaqanii mana itti marsanii osoo inni irraa fakkisaa biroo wanni garuu duutii goonti kalaamu mootuudha. Ilaa hanga jireenya isaatti namni lamarraa 9,205 irraa kaasee ilaa hanga ammaan kanaatti gadadoo hamtuu kan jira yeroo deebi'ee manni isaa deebi'ee mana eega ijoolleen deebi'ee mana isaa buqqisanii maatii isaa addaatanii akkasiin itti dhaqanii ammallee eegan maatii meeshaa guuranii Maalillee nama afur dheeraa jiraa dhabara jaanii. Hojiin qaama isaarra jirtu samii irra dhahee jechuun saniin dhaamee fi saniin jaamree irratti itti dhuftee. Jalqabumarraa kaasee gootummaa isaatiin kan sodaatamaa ture gootichi Oromoo Adam Diimaa yookaan Diinaraas mootummaan kun haala adda addaatiin sossobee ofitti qabuu yaaleera. Garuu inni gonkumaa
dantaadhaan kan bitamu ta'uu hin dandeenye. Abbaa araddaas taasifameera. Garuu wayita Oromoon lammiinsaa ergamtoota loltoota wayyaanee naannoo Somaalee liyyuu haayiliin ajjeefaman taa'ee ilaaluu hin dandeenye. Obsa fixate. Jara kana rukutee deebisuun uummata isaa yeroo adda addaa dhumaatii irraa kan baraareedha. Gootummaa isaatiin mana hidhaa wayyaanotaas cabsee nama baheedha. Dhugumatti diina raasuun nama maqaa kana uummata naannichaatiin gonfateedha jedha namni kun. Yeroo ammaa eegala booda maqaan isaa kan jijjiirratee bara rakkinni fuuldura dhufeetti maqaan isaa Diinaraas jedhamee beekama. Gootichi Oromoo Adam Diimaa yookaan Diinaraas nama bultii dhaabbatee abbaa ijoollee 9 ta'eedha. Ijoollee dhiiraa 3 fi dubaraa 6 nama qabudha. Haa ta'utii har'a marti isaanii jireenyi isaanii golgolaa'ee manni isaa saabamee gariin gubatee akka hin taanetti lammiinis maatiinis bittinna'ee jira. Maatiin isaa nama 9 ta'an dhala 6 dhiiraa 3. Hagam akkam ta'u ijoolleen hoo amma haala akkamii keessa jiru? Ijoolleen garuu amma Takkabicha takkaa turraa yeroo malee ta'an ijoolleen sadiiraallee xixiqqoodha. Ijaa qaamota kudha afur akkana ta'u tokko suuqii duraan suuqii xiqqoo takkaallee ta'illee duraati mana qarshii okumsa jimoo kana suuqii xiqqoollee biraatti jedhanii. Sababuma abbaatti jechuudha. Sababuma kana saamamee fudhatanii yeroo takkaan sameenya isaa guututti horii hunda fudhatanii dubbaa sirkanii achi nyaatan. Akkam horii irraa qalatanii moo? Horii gaaree horii olanii gurguddoo 48 horii abbaa 3 wajjin yeroo bara 2002 yeroo galitti irraa horii hunda irraa fudhatanii turan. Walumaa galatti gumaa goota kanaa baasuudhaafis ta'ee kaayyoo inni wareegameef galmaan gahuudhaaf uummanni Oromoo bakka jirurraa qabsoo isaa jabeessee finiinsuu qofa. Hawaasni keenya bakkeewwan garagaraatti argamanis ilmaan goota kanaa gargaaranii bakkaan gahuudhaaf dirqama Oromummaa dachaa turraa eegama.